Iran jajjabaa misaa'ilota Ameerikaanitti darbattee walitti qabuudhaan meeshaa waraanaa Ameerikaa sodaachisu hojjechuun dhaga'an. With over 130 million people, sustainable growth requires diversified access. Ensuring reliable access to the sea through peaceful cooperation is fundamental. Waltajjii gamtaa Afrikaa 39ffaa magaalaa Finfinneetti taa'amaa jirtu irratti ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed haasawaa taasiseen buufanni galaanaa Itoophiyaadhaaf dhimma lubbuun jiraachuuti jechuudhaan dubbate. Barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutereesii fi ministeera muummee biyya Xaaliyaanii Joorjiyaa Meeloonii dabalatee keessummoonni hedduun waltajjii kana irratti hirmaatan. Bal'ina oduu keessatti dhiyeessu. Ministeerri muummee biyya Xaaliyaanii Joorjiyaa Meelooniin yaa'ii gamtaa Afrikaa magaalaa Finfinnee taa'amaa jirtu irratti haasawaa taasifteen biyyi isaanii hariiroo Afrikaa wajjin qabduun tumsa dhugaa fi walqixxummaa irratti hundaa'ee ijaaruuf kutannoo akka qabdu ibsite. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Kanneen amma isinitti hangafoota oduu lammii miidiyaatii amma bal'ina oduu itti aansina. Waggoota 40 dabranii biyyoonni diinummaa cimaa qaban Iraanii fi Israa'el bara dabree guyyoota 12f walitti aansuudhaan misaa'ilota jajjabaadhaan walaleelaa turuun ni yaadatama. Yeroo sanitti misaa'ilonni teekinooloojiin guddatan Israa'el fi Ameerikaa irraa gara Iraan dhukkaafamaa ture. Eega Ameerikaan Israa'elii waliin Iraan dhohiteen booda Iraan caccabaa misaa'ila Ameerikaan darbachaa turte walitti qabuudhaan tooftaa ajaa'ibaa riivarsi injiinaringiitti fayyadamuun saayintistoota isii Faarsiin hojjetamaniin gara meeshaa waraanaa Ameerikaaf balaateetti jijjiiruun dhaga'ame. Wayita Ameerikaan gabbisa niwukilaraa Iraan rukutuuf misaa'ila darbachaa turtetti Iraan misaa'ilota Ameerikaan hin dhoofamin akkasumas caccabaa meeshaa waraanaa Ameerikaatii fi Iraan walitti fiduudhaan meeshaa waraanaa teekinooloojiin deeggarame hojjetteen Ameerikaa dhawuu akka dandeessu Ameerikaadhaaf eeggachisanii kannamee jiraachuun gabaafame. Akka TV'n Iraan jimmata dabre kana gabaasetti sirni misaa'ila fageenya dheeraa qabu kan maqaan isaa Horam Shar 4 yoo jedhamu mataan isaa qoftiin misaa'illi kun kiloogiraama 1500 kan ulfaatu fi fageenya kiiloomeetira 2000 ol akkasumas maayilii 1240 kan qabu ta'uun ibsame. Meeshaan waraanaa haaraan kun mataa waraanaa sadarkaa olaanaa fi ulfaataa ta'ee fi haleellaa lafa kan qabu gatu buufata waraanaa Ameerikaan baay'ee galeessa keessa jiran hunda rukutuu akka danda'uu fi dhaabbilee waraana Israa'el hunda keessa seenee barbadeessuu akka danda'u himame. Ji'a waxabajjii bara 2025 keessa humni qilleensa Ameerikaa boombii GBI 57 hedduu ta'e riyaaktarii niwukilaraa Iraan fordoo irratti darbatee ture. Garuu boombiin tokko tokko dho'uu kan hin danda'inii fi kunis dhaabbilee basaasa biyyoota dhiyaa isaan bira hin gahin battalumatti diigamuun teekinooloojii fiiyuzii smaartii meeshaa waraanaa kana cabsuun humni qilleensaa meeshaa waraanaa ulfaataa saffisa dachaa 16 deemuu danda'u odoo qorannoo Ameerikaa hin barbaachisiin uumamuu danda'e jiraachuun ibsame. Boombiin biyyoota dhiyaatti yaadduuti kan Iraaniin hojjetamaa jiru kun konkiriitii fi gaarreen bocuu akka danda'u akkasumallee bakka yaadametti dho'uuf akka danda'amus ibsamee jira. Iraan misaa'ilota hedduu Israa'el rukutuu danda'an qabaachuu fi isaan keessaa tokko yeroo waraana guyyoota 12f Israa'elitti deemaa ture kan hojjetaman ta'ullee ibsame. Meeshaan waraanaa Iraan amma hojjette kun odoo hin mul'atin samii biyyoota sadii keessa bararuu akka danda'uu fi akkasumallee odoo hin socho'in gara lafaatti gabbuu akka danda'u gabaafamee jira. Kana malees hanga fiinxeen misaa'ilaa pilaastikii bakka isaa ga'utti kan hin mul'annee fi qilleensa keessa seenee lafa keessa seenuun buufataawwan Israa'el buufataawwan Ameerikaatii fi masaraawwan garaagaraa balleessuu akka danda'u ibsamee jira. Misaa'illi pilaastikii Horam Shar 4 jedhamu yookaan Haayibar jedhamu kun koree eegdota warraaqsa Iraaniin sirna guddaa irratti mul'ate doktiriinii waraana Teheraan tarsiimoo ittisaa irraa gara haleellaatti jijjiirama seena qabeessa ta'e agarsiisuun ibsame. Misaa'illi kun utubaa dandeettii ittisaa Iraan qofa odoo hin taane morkattoota isii baay'ee galeessa jiraniif akeekkachiisa ifa ta'e kennamee jira. Gama teekinooloojiitiin misaa'illi kun injiinaroota sadarkaa olaanoo Iraaniin kan lalame yoo ta'u fageenya kiiloomeetira 2000 furgifamuu akka danda'ullee gabaasni kun addeessatee jira.
Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waltajjii gamtaa Afrikaa 39ffaa magaalaa Finfinneetti taa'amaa jirtu irratti haasawaa taasiseen buufata galaanaa Itoophiyaaf dhimma lubbuun jiraachuutii jechuudhaan dubbachuun dhagahame. Waltajjii kanarratti barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres, ministeera muummee biyya Xaaliyaan Giorgia Meloni dabalatee kan hirmaatan hoggaa ta'u, ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yaa'ii gamtaa Afrikaa 39ffaa magaalaa Finfinnee taa'amtu jalqabdi irratti Itoophiyaan karaa nagaatiin buufata galaanaa haala nageenya qabuun dhimma bu'uuraaf dirqamaa ta'uu cimsee dubbate. Biyya akka Itoophiyaa baay'ina mataa guddaa qabdu addunyaa waliin wal quunnamsiisuun filannoowwan babal'isuun guddina itti fufiinsa qabuuf murteessaa ta'uu kan dubbate ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed biyyattiin badhaadhina hawwatu dhugoomsuudhaaf bu'uuraalee misoomaa gurguddaa gama aviyeeshinii, teekinooloojii fi misooma daandii ijaaraa akka jirtu illee hubachiise. Haa ta'uutii malee bu'uuraalee misoomaa kun bu'a qabeessa ta'uuf buufata galaanaa nageenya qabu mirkaneessuun lubbuun jiraachuu biyyattiitiif murteessaa ta'uu ibseeti jira. Kunis qooda Itoophiyaan sirna daldala addunyaa keessatti qabdu guddisuu keessatti gahee olaanaa akka qabu Dr. Abiy gamtaa Afrikaa hubachiise. Dhumarrattis ministeerri muummee Itoophiyaa karaa nagaa fi qabeessa ta'een dhimma galaana biyyoota ollaa waliin fayyadamummaa waliin irratti hundaa'uun furmaata argachuu akka qabus gaafateeti jira. Milkaa'inni kun Itoophiyaa qofaaf otoo hin taane walitti dhufeenya naannawaa fi misooma waliiniitiifis bu'aa guddaa akka qabu ibseeti jira. Itoophiyaan dhaqqabdummaa galaanaa isii mirkaneessuuf tattaaffiin taasiftu galmoota ajandaa bara 2026 ardiilee waliin kan wal qabatu ta'uu hubachiise. Ministeerri muummee biyya Xaaliyaan Giorgia Meloni yaa'ii gamtaa Afrikaa 39ffaa magaalaa Finfinnee taa'amaa jirtu irratti haasawite. Ministeerri muummee tun Xaaliyaan biyyoota Afrikaa akka michuu dhugaatti akka laaltuu fi kunis imaammata alaa biyyattii keessatti waan ijoo ta'uu mirkaneessiteeti jirti. Hiikkaa gaffagoo jecha tumsa jedhu yeroo ibsitu ministeerri muummee biyya Xaaliyaanii tun Xaaliyaaniin hariiroo Afrikaa waliin qabdu haala gargaarsa yookaan faayidaa irraa walabateen gaggeessuuf akka yaaddee ibsite. Akka ministeerri muummee biyya Xaaliyaanii Meloniin jettutti tumsa dhugaa walqixxummaa irratti hundaa'e malee gadi aantummaa irratti kan hundaa'e miti jechuudhaan jechi tumsa jedhu kun jecha laatiin waliin hojjechuu jarurraa akka dhufe hubachiisuudhaan qajeelfama kana hojiirra oolchaa akka jirtu ibsitee jirti. Tumsi qabeenya uumamaa biyya tokkoo fayyadamuu yookaan tololtummaa kennuu qofaa osoo hin taane Xaaliyaaniin hariiroo isii tumsa dhugaa irratti ijaaruu akka barbaaddu Giorgia Meloniin ibsitee jirti. Haasawaa ministeerri muummee Xaaliyaanii tun karoora mootummaan Xaaliyaanii Afrikaaf qopheessee fi bu'uura ta'uudhaan amanama ka jettu karoorri kun biyyoota Afrikaa waliin tumsa tarsiimoo uumuuf kan kaayyeffate hoggaa ta'u keessumattuu gamaaniisa barnoota fayyaa fi qonna irratti kan xiyyeeffate ta'uu ibsite. Kaayyoon karoora kanaa inni guddaan amala addaa paartii tokko tokkoon isaanitti fayyadamuun galma waloo irratti waliin hojjechuu yoo ta'u Xaaliyaaniin duudhaa seenaa marii fi kabaja isiirraa ka'uudhaan haala addunyaan amma tasgabbaa hin taane keessatti ammoo michuu Afrikaa amanamtuu ta'uu akka barbaaddu ibsitee jirti. Ministeerri muummee tun haasawaa isii wayita xumurtuu Xaaliyaaniin biyyoota Afrikaatiif kabaja akka qabduu fi hafuura amanamummaatiin waliin hojjechuuf fedhii akka qabdu irra deebi'uudhaan mirkaneessite. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabanne kanan gambaatti hordofaa turtanii oduu tillee galgalaatiin hamba walitti deebinutti turtii gaarii.